السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو وردفتو في كبجمتو تداوتو تكية. Bakka shaashannanaa deemnee bishaan akkanatti bareedaa hedduu tokko namatti tola. Qilleensi isaa jechuudha. Hedduu namatti tola maashaallaadha. Dhagaan immoo nama muciceessa akka malee jechuudha. Bira dabarree garuu waa hundaaf jechuudha. Innaa hedduu namatti tola bakki kun namni baay'een dhufee bakka kana ni bashannana. Nullee bashannanaaf baanee jechuudha. Bashannanaaf ba'ee duhaan akkana fakkaatti hedduu namatti tolti maashaallah. Waa hedduu babbareechisanii jiranii maastaawoqaaleen asitti hin jira jechuudha. Hedduu namatti tola maashaallah jechuudha. Deemtanii bashannanuu dandeettanii jechuudha. Amma qilleensi isaa qabbanaa waan ta'eef jechuudha. Amma duraan hin ho'aa gizee ho'aa gadi baanii waa lallaaluun hin danda'amu. Garuu amma immoo ji'a qorraa waan ta'eef hedduu namatti tola. Gadi baanii waa hedduu arguun jechuudha. Duhaan hedduu bareedde jechuudha. Barana እግር ኳስ asitti taphatan kubbaa miilaa jechuudha. Ka addunyaa asitti taphatanii saniif biyya ofii akkatti bareechisaa jirti jechuudha. Hedduu namatti tola jechuudha maashaallah. Akka malee namatti tola. Deemtanii isinillee daawwadhaa bakka kana jechuudha. Deemaa bashannanaa baharri jira bishaan akka malee namatti tola jechuudha. Bakka baharaadha. Baharri garanaan ni jira jechuudha. Kun immoo masgiida maramaa jedhama. Masgiidni namatti tola bataamitti jechuudha. Masgiida duhaa keessaa beekamaadha. Baharri kun achuma jira bishaan dooniin ni jira. Doonii kana yaabbattanii bashannanuullee ni dandeettanii jechuudha. Asiin waa hundatu jira jechuudha. Hedduu namatti tola maashaallah. Akka malee jechuudha. Kottaan waliin daawwadhaa. Hin dandeettan jechuudha. Nullee akkanatti kun daawwannee jira jechuudha. Kottaa isinillee nu waliin daawwadhaa. Let's go. Innaa akkana isiniin jedha. Hedduu namatti tola jechuudha bakki kun. Ani garuu natti tolee jira jechuudha. Nama baay'eetu asiin bahee daawwata jechuudha. Hedduu namatti tola jechuudha. As keessa qurxummiin ni jira jechuudha. Qurxummii xixiqqooleen ni jirti. Hedduu namatti tolti jechuudha. Ani hedduu natti tolee jira bootaan. Yoo isinitti tole like subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jedha. Akkamatti isinitti tola kun qurxummii xixiqqooleen as keessa ni jirti jechuudha. Baay'ee jirti. Qurxummii warri arabaa kun hin jaalataa beeytanii sirriitti jaalataa nyaatan jechuudha akka malee. Akkanatti alaabaan addunyaa kun akkanatti maramee jira. Addunyaa maratu asirra jira jechuudha maashaallah. Hundi ni jira jechuudha. Asitti immoo daa'ima xiqqeessota arginee waliin suuraa kaatee jechuudha. Hedduu namatti tolti daa'imni tun garuu nan beeytu garuu hedduu namatti maramtee na ongatte jechuudha. Hedduu dasna jedhee biyya hambaa keessatti ijoollee ofii saba ofii. Hedduu namatti tolti isiniin jedha. Afaan Amaariffaa haasofti. Baay'ee tokko namatti tolti. Innaa waan akkasiitii isiniin jedha. Achumaan waliin dabarsinee as geennee inshaallah itti aanu dammoo itti fufa. Asmaan nu hordofaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.